السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا جالتم توتا ماتي دكتور عبد السي في فتيا مجاهد جدامي يوتيوبين سي فتيا مجاهد حرا مالين سنيف قبل في يوسيتن كيسما أجائباتي كيسما أجائبا كان وان هدو إرا برتنو جدي يادا كيتتو شمرن كان كينيا نما جاللا كان إرا أكسين جاللا كيشادان يمكن أكافادان إرا حمارتنو هرسنيف ديدف باين كيسان جاللا بيتن وجود كنو أبان جاللا أسجرا إسنجرو جاللا كان إرا حمارتشود إفتني فتيا مجاهد مراتو دا فتيا مجاهد أكنا جتني مودي قبط سأنافو فتيا مجاهد كن شمرن بيا عربا كيسا توكو وانتا ديف وانتنو ترى دبنوس توكو توكو نجرا واي شمرن بيا عربا كنا يدو كنا ميديا ردي ماجرو لكو دالتمنا من كان جدو والقبته إثنيس وانجت تقبدي ميمي فتيا كينيا هردفتك يا والبريتي أجمع غرا دبي كينيا تجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا عبدالسي دكتور عبدالسي جلتي أركمتاني أكم جرتاني نجاك أبداني عبدالسي إيجا أكم وبيكتانوتي شمرنيف ليو شمرن بيا عربا أكشامات جدي ibsachuudhaan argama jechuudha. Okay, atillee galatoomii mee akka nama shamarran biyya arabaa ta'e tokkotti waan qeerroon biyya keessaa isinitti dallanan hin beeknu waan ta'e isinirraa dhabanis hin beeknu ijoollee isinitti qindeessuudhaan shamarran biyya arabaa hin fuunu jedhanii zamachaa isinirratti bananii jiru. Mee ati shamarran biyya arabaa bakka bu'uudhaan akka nama shamarran biyya arabaa tokkotti maal jettame waan isinirratti labsame kana hin mormitamoo dhuguma immoo qeerroon biyya keessaa shamarran biyya arabaa yoo fuuchuu dhiise eenyuun ni miidhama jettee yaadda? Yaa'ugaa akkana beektanutti shamarran biyya arabaa warqiidha dahabaa in argamtu akka Abdusseen jedhu in argamtu yaani isiin dahabaa jechuudha. Kanaaf jennaan እና shamarran biyya arabaa jechuun yaa'u qeerroon biyya keessaa yaa'u dur zamana durii shamarran biyya alaatii maallaqa hin erkanii hamma hin dhaabanii natti fakkaata. Kanaaf aaranii shamarran biyya arabaa hin fuunuu jedhan kijibaa jechuudha. Shamarran biyya arabaa dahabaa hin kijibanii nuti dahabaa nuti hin argamnu yoomiyyuu buutikii kamiyyuu hin argamnu jechuudha. Dahabni illee ni bitama. Egaa galatoomi akkasitti shamarran biyya arabaa ibsuu keetii fi itti aansuudhaan shamarran biyya arabaa gaafa jedhamu wama yookiin sharmuxummaa wayitiif wama akka hin taane wayit ilaalu warri biyyaa kun ilaalchiji isaan qaban. Garuu immoo gaafa asii shamarran kun dadhabdee hojjettee birriitti ergite akka waan isiin teesse kottee walirra keewwattee kompiitara wayirraa rurrukuttee baastu wayitti fudhataniitu ilaalu. Ji'aanis dawwalanii intalli kan koosii jirti maaf birriin ergitu jedhu hiriyoonnillee maalillee mee shamarran biyya arabaa kun akkuma warri biyya ilaalcha akkasii qabanu kana teesseetu yoo kompiitara rurrukutteetuma qabataati immoo dadhabbii akkamiitu yoo waan kana argachuudhaaf yookiin maatii biyyatti gargaaruudhaaf wanti isiin gootu kun. Wallahi shamarran biyya arabaa hammama dhiqxee shinti beetii dhiqxee kushiinaa dhiqxee ariyatamtee rukutamtee arrafamtee waa hedduu argiteeti maallaqa argatti jechuudha malee teessee amma warri biyyaa akka suuraa gizee maxxansinu gizee feesbuuk irra maxxansinu dhugaa nutti bareedee se'anii garuu oppoodha. Oppootu akkas babbareechee dhalaalee gadhiisanii jechuudha. Gizee akkasitti gadhiisanu diyaasbooraatti fakkaatanii jechuudha. Kanaaf jennaan kijibaa oppoodha tiktookiidha snapchaatiidha afanamu mana keessa waan turanuuf yeroo baay'ee waan mana keessa turanuuf diddiimatanii ruuzii kana gizee nyaannu diddiimannee baana malee gaafa biyya galan garuu gaafa biyya galee ji'a tokkotti nurraa inni sun gadi bu'aa jechuudha bifti inni sun. Kanaaf jennaan bifa kijibaatii sana argitanii jarri tujaaraa jarri itti tolee jiraataaranii hin jedhinaa. Kanaaf jennaan shamarran biyya arabaa qaaliidha. Galatoomi fatiyaa keenya atillee shamarran biyya arabaa keessaa tokko atis qaaliidha jechuudha. Itti aansuudhaan dhiirri biyya keessaa shamarran biyya arabaa fuuchuu irraa fayyadamu moo hin miidhamu jettee yaaddaa? Shamarran biyya arabaa atoo fuudhee shamarran biyya arabaa
rakkina agartee jirti, rukuttaa argitee jirti, beela argitee jirti. Rakkinaaf gadadoo argitee jirti, baddaa keessa kuttee dhuftee madaamiin atuu rukuttuu, madaamiin atuu arrabsitu, rafuu atuu barbaaddu, ciisuu atuu barbaaddu, nyaachuu atuu feetu, bashannanuu atuu feetu akkas taati jechuudha. Kanaafuu qeerroon biyya keessaa wanti isin baasu amala sirreeffattanii yoo amala qabaattan gaafa isin booleetti buute minxaafii afattanii akkuma isiniin jedhe shamarran biyya arabaa simachuu qabdu malee ijoollee daa'immanii buskutii bittanii yoo tokko janajjantanii jennaan yookiin isin as qayyamtee waa isinitti erguu didde shamarran biyya arabaa fuuchuu hin qabdanu jettanii hiriira bahuu hin qabdanuu jechuudha. Kanaafuu wanti akkanaa dhaabbachuu qaba. Shamarran biyya arabaa dadhabdee ofii heerumtee ilmoo dhalchitee dhungachuu otoo barbaaddu barattee yuunivarsiitii galtee eebbifamtee doktora ta'uu dandeessu har'a ofiisitiif of gadi qabdee mana madaamii keessatti aduudhaan qorraan ganama otoo hin ribnetti mi'aawu akkasitti hojjetti. Kun nuti warri bira jiru argaa jirra jechuudha. Nuti warra shamarran as keessa jirtu akkaataa jarri itti jiraatanu beeknu waa hijaraa beekna. Isin biyya keessa teessanii shamarran biyya arabaa kana ilaalcha addaa qabaachuu fi hin qabdanu jedhaan akka kootitti. Egaa Fatiyaa Mujaahid abbaan jaalalaa mee asirratti tokko Fatiyaa kana abbaa jaalalaa siin jedhu. Kanarraa ka'uudhaan ati akkamitti abbaa jaalalaa jedhamuu dandeenya? Fatiyaa haadha jaalalaa jedhamtaa? Ani haadha jaalalaati. Haadha jaalalaa jechuun yaani jira miti baqa. Gizeen jaalladhu onne kiyyarraan jaalladha. Kanaaf haadha jaalalaa naan jedhan. Jaallachuun kun akka Oromoo kanatti safuudha jedhee ilaala namni keenya tokko ilaalcha boodatta fa'aa jaarraa 21 fa'aa keessa taa'ee jaallachuun tsaggaadha jedha warri afaan intini sun maafqar tsaggaanoo inni jedhamu jaallatanii dhokfatanii miidhamuudha moo baasanii dubbachuu wayya jette yaadda. Wallahi baasanii dubbachuun baay'ee safuu miti. Jaalalti safuu miti. Qaanyii miti. Yaa daangaan dabarfatiin malee baafachuun gaariidha maaliifi dhukkubarraa ooltaa jechuudha. Amma ijoolleen tokko TikTok irra gaafa nuti viidiyoo waliin dalagnee jennee ammas kilooreksii lammaffaa sadaffaa jedhanii akka waan itti namuma argite irratti kilooreksii dhugduutti abdus ammas kilooreksii obaasuu fi dheengadda akkana taate siin jedhu. Mee warra akkasiin jedhanu kanaaf deebii kan ta'a. Warra akkas jedhanuun ani baatiitti kan jaalaltiin qabu lukkuu miti. An lukkuu miti jechuudha. Lukkuu miti. Kanaaf onnee lukkuun qabanne onnee namaan qabadhe jaalladhe naman jaalladhe isaanii beektanii Mu'aaz jedhama. Bakka isa malee garaan kiyya ni jirami jaalalaaf nan kennu jechuudha. Okay, guyyaadhaan burcuqoo kana irratti inni hojjechiise fi ispoonsara ta'u kun eenyuun Abdusseedha moo Mubaarakii moo eenyuun ani gaafatu moo kaampaanii wayi qobaatti banattee jirta warri amma suuraa ajandaa gootee dheengadda isaa giseenoo burcuqoo irratti hojjechiiftee uummata feesbuukii tiiktookii ijjisiisaa turte. Ittaansuudhaan mubee hojjechiif. Ajandaa akkanaa uumuun maaliif barbaachise? Yaa jiramti uummanni keenya ammas ta'u ergaa na dabarsi. Boohicha malee hin barbaannu isaa zeenoo atu gizee jettu feenaa gizee Mu'aaz jettu feenaa boohii asirratti gaggabii Mubaarak jedhii nama hunda waamii boohii jedhan yoon waa gaarii dalagee koomantiinaan kennan na arrabsu chaalenjii jennaan na arrabsanii kanaaf jennaan ammas nama itti aanummoon beeku gaasii ta'ee. Baga Abdusseedhaaf hin boohinan gayoona. Laaga abbaa carraatiin itti fakkaata. An burcuqoo irratti hojjetamnaan ummanni ajandaa godhatee nurratti duula waan ta'eef ana burcuqoo irratti nan hojjechiisin yoo ta'e maal irratti nu hojjechiisa. Egaa mee maqaa yuutuuba keetii warri hordoftoonni kan koo akkasii wal baranuuf maqaa yuutuuba keetii illee itti achirratti waan adda addaa boosee fi illee ummanni keenya yoo boosetti bashannanuu danda'a kolfitee fi illee. Boo'icha baqa kottaniin bu'a. Fatiyaa Mujaahid. Fatiyaa Mujaahid jedhaati. Subscribe isaa 27 jechuudha. Fatiyaa Mujaahidiin nama hedduu banate. Okay, Fatiyaa Mujaahid kan subscribe 27 sanaa ol qabu. Dhaqaati subscribe godhaati boohicha si kiloroksii si daawwadhaa isiniin jennaa. Hordoftoonni maatii Abdussee Show laayikii gochuu hin dagatinaa. Siichi immoo kana achitti dhedheerisanii gaafii isin barbaaddan. Diraamaadhaan isiniif qabannee dhufnaa. Fatiyaa keenya galatoomii siin jedhu Dr. Abdusseen. Anis galatoomii Dr. Abdussee.